Yoya harka fuune kabajamtoota daawwattoota Dream Media irraa oduu galgala kanaan isinitti hima oduu waliin Allalisaa Haalamuutiin. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waajjira gorsaa addaa ittisa duguuggaa sanyii dhaabbata mootummoota gamtoomanii walii galtee akkaataa duguuggaa sanyii fi arrabsoo sanyummaa hir'isuun danda'amu irratti walii galtee mallatteesse. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffanneerra. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi waajjirri gorsaa addaa ittisa duguuggaa sanyii irratti walii galtee walta'iinsaa mallatteessuu isaa guyyaa 4 dura komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti addeessee jira. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi waajjirri gorsaa addaa ittisa duguuggaa sanyii dhaabbata mootummoota gamtoomanii tumsa duguuggaa sanyii fi yakkoota ciccimoo idil addunyaa biroo Itoophiyaa naannichaa fi addunyaa keessatti raawwataman ittisuu irratti qaban guddisuudhaaf walii galtee addaa mallatteessanii jiru. Waliigaltichi haasawaa jibbiinsaa furuu fi qolachuuf tattaaffii addunyaa irratti taasifamu keessatti guddina guddaa kan agarsiisu ta'uu kaanis ammoo balaa salphisuu fi yakkoonni akkanaa akka hin raawwanne ittisuuf gahee guddaa qabaa jedha ibsa isaatiin. Dhaabbileen mirgoota namoomaa biyyaalessaa walabaa kanneen akka Human Rights Watch, Komishinii mirgoota namoomaa, Amnesty International waliin ta'uudhaan tattaaffiin tumsa duguuggaa sanyii ittisuu yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu daangaa darbee akka hin hojjetamneef itti fufiinsaan ittisuu irratti waliin hojjechuu qaban bu'aa gaarii akka galmeessisu barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gorsituun ittisa duguuggaa sanyii aadde Alice Wairemuu ibsaniitii jiru. Waliigalteen kun baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi UN fi addunyaa irratti immoo qaqqabamummaa isaa ogummaa biyyaalessaa gadi fageenyaa irratti kan hojjetu EHRC fi sadarkaa idil addunyaatti ammoo NHRI sadarkaa jalqabaa ta'ee fi gamtaa dhaabbilee mirgoota namoomaa biyyaalessaa GANHRI beekamtii ka argate wayita ta'u walitti makamuu fi waliin hojjechuun kun dandeettii mallattoolee akeekkachiisaa dafee qaqqabamummaa fi rakkoolee adda baasuu fi deebii kennu ciminsaan duguuggaa sanyii fi yakkoota idil addunyaa ciccimoo biraa akkasumas ammoo tarkaanfii ittisa bu'aa qabeessaa fi itti fufiinsa qabu bocuu fi kallattii gara fuulduraa hojjechuu irratti bu'aa gaarii qabaataa jiru. Waliigaltichi tarkaanfiiwwan dursanii fudhataman sababa mirgoota namoomaa hamaa ittisuu dabalatee aangoo dhaabbilee lamaan gidduu fi eegumsa mirgoota namoomaa keessatti waliin dabalaman ciminaan hojjechuu ni ibsa. Raakeb Mesaal itti aanaan komishinara olaanaa EHRC akkasumas ammoo walta'iinsi kun tarsiimoo bu'uura biyyaalessaa bal'aa xiinxalaa fi ittisa yakkoota ammeenyaa guddina biyyaalessaa dabalatee tarkaanfiiwwan of eeggannoo fi naannoowwan walta'iinsa sarbama mirgoota namoomaa hamaa ittisuuf kaayyeffatan irratti hojii gurguddaa hojjechuudhaaf jabiinsaan ni furaa jedha. Itti aanaan komishinara olaanaa kun walta'iinsi kun qaamolee mirgoota namoomaa naannoo fi idil addunyaaf malawwan Itoophiyaan itti hirmaattu waliin hojjechuuf kutannoo kan qabu ta'uu cimsinee dubbannaa jechuun addeessa. Waliigaltichi dandeettii dhaabbileen lamaan mallattoolee dursanii akeekkachiisuu duguuggaa sanyii fi yakkoota idil addunyaa ciccimoo biroo ka adda baasuu fi deebii kennu akkasumas ammoo tarkaanfii ittisa bu'aa qabeessaa itti fufsiisuuf qabu ta'uu bocuu fi hojiirra oolmaa isaa irratti illee jabinaan kan waliin hojjetan ta'uu addeesseetii jira. Maddi Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa biloogii isaatirraa kan wabeeffannedha. Guyyaan sabaa fi sablammootaa 19ffaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinneetti mariin paanaalii geggeeffamaa oolee jira. Guyyaan sabaa fi sablammootaa Itoophiyaa 19ffaa sababeeffachuudhaan mariin paanaalii qindeessummaa caffee Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasuma mana maree magaalaa Shaggariin Finfinneetti guyyaarraa kana geggeeffamee oolee jira. Aviyaa'in caffee Oromiyaa adde Saadaa Abdurrahmaan, Aviyaa'in mana maree magaalaa Finfinnee adde Buzeenaa Alqaadir, kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa dabalatee hooggantoota olaanoo magaalota lameenii koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa fi qaamoleen hawaasa garaagaraa maricha irratti argamuu isaanii ragaan caffee Oromiyaa irraa ni argama jechuun faanaan gabaaseetii jira. Gamtaan Awurooppaa dhorkii viizaa lammiilee Itoophiyaa irratti darbateeti ture akka kaasu gaafatame. Walga'iin garee hojii waloo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa arfaffaan kaleessa Sadaasa 19 bara 2024 magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa ooleeti jira. Yaa'ichaan gama lamaaniinuu hariiroo tarsiimawaa qaban jabeessuu fi kutannoo qabaachuun isaanii kan ibsame yoo ta'u, gamtaan Awurooppaa
lammiilee Itoophiyaa irratti dhorkaa viizaa kaa'ee ture sababeeffachuudhaan dhorkaan viizaan kun akka kaafamuufillee gaafatamuu isaa miidiyaaleen gabaasaniitu jiru. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa gamtaan Awurooppaa michummaa tarsiimawaa Itoophiyaa ta'uu eeruun Itoophiyaan michummaa gamtichaa waliin qabdu cimsuuf kutannoo akka qabdullee dubbataniitu jiru. Itoophiyaan biyya ka'umsa ce'umsaa fi galma godaansaa ta'uu ibsuun dhimma godaansa dhimmoota siyaasaan xiyyeeffannoo barbaadan waliin madaala walqixa ka barbaadu ta'us addeessaniitu jiru. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa uggura viizaa kanaan dura lammiilee Itoophiyaa irratti dabarse kaasuu akka qabullee tarkaanfii fudhachuu akka qabanis hubachiisaniitu jiru. Guyyaan turizimii addunyaa godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeraatti paarkii Difqaar daawwachuudhaan kabajamaati jira. Guyyaan turizimii addunyaa akka Oromiyaatti kabajamaati jiru kunis turizimii nageenyaaf mata duree jedhuun bakka hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Simbirroo Jamaal argamanitti kabajameeti jira. Gabaasa dabalataa qabna. Golli Oromiyaa qabeenya uumamaa fi hambaalee hedduun badhaatee kan jirtu ta'uu fi fuulli addunyaa Oromiyaa daawwachuu waggoota 5 asammoo hawwatawwan turizimii Oromiyaa keessatti badhaadhanii mul'ataniif qalbiin daawwattootaa fi addunyaa gara qe'ee Oromootti as naanna'aa jiraachuun wallama hin gaafachiisu. Kana beeksisuu fi madda galii gochuun ammoo kaayyoo egeree dhaloota ammaa fi hojiiwwan gurguddaa eegaman ta'uun kan beekamu yoo ta'u, kuufama qabeenyaa turizimii Oromiyaan qabdu kunuunsuu fi addunyaatti beeksisuu sun ammoo guyyaawwan hawwata turizimiin qabdu kabajuu fi addatti beeksisuun bu'aa gurguddaa ta'ee mul'ata. Bu'uuruma kanaan guyyaan turizimii addunyaa qindeessummaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti mata duree turizimiin nageenyaaf jedhuun bakka hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa argamanitti godina Arsiitti kabajamuu eegaleetii jira. Guyyaan turizimii addunyaa kun akka addunyaatti yeroo 45ffaaf kan kabajamu yoo ta'u, akka biyya Itoophiyaatti ammoo yeroo 37ffaaf kabajama. Akka naannoo Oromiyaatti ammoo yeroo 20ffaaf kan kabajamu yoo ta'u, qabeenyaa fi akkasumas ammoo hambaalee seenaa fi duudhaalee Oromoo fi qabeenyawwan turizimii Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuuf kunuunsuu irratti guyyoottan yookaan immoo waggoottan 20 darban waggaa waggaan hawwata turizimii Oromiyaa keessa daawwachuu fi beeksisuudhaan kabajamuu irratti argama. Qabeenya uumamaa fi hambaalee Oromiyaan qabdu beeksisuu irratti xiyyeeffachuun naannolee Oromiyaatti yeroo adda addaa wal duraa duubaan kan kabajamaa ture yoo ta'u, bara kana ammoo naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Doddotaa fi magaalaa dheeraatti paarkii Difqaar daawwachuudhaan marsaa 20ffaan kabajamaati jira. Nageenyaaf turizimii walitti hidhuudhaan turizimiin nageenyaaf jechuun qabeenya Oromiyaan qabdu kana walitti hidhiinsa nageenyaatiin qabanii kabajaa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Simbirroo Jamaal godina Arsiitti argamuudhaan marsaa 20ffaaf kabajamaatii kan jiru guyyaa turizimii addunyaa kabajaatii jiru. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatirraa wabeeffanne. Oduudhuma guyyaa kabajaatiin wal qabatuun guyyaan daa'immanii akka addunyaatti yeroo 35ffaaf Itoophiyaatti ammoo yeroo 19ffaaf guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinneetti kabajamaa oolee jira. Guyyaan daa'immanii mata duree daa'imman waan jedhan qabu haa dhaggeeffannu jedhuun magaalaa Finfinneetti kabajamaa oolee jira. Daa'imman guddattoonni naannolee hundarraa dhufan barattoonni bakka buutonni paarlamaa daa'immanii hooggantoonni olaanoo dhaabbilee federaalaa fi keessummoonni waamichi taasifameef biroon bakka argamanitti guyyaan daa'immanii addunyaan akka biyya keenyaatti yeroo 19ffaaf magaalaa Finfinneetti kabajamaa ooluu isaa ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatirraa argame ni addeessa. Guyyochan kunnan itti aanan kutaalee biyyattii harki caaluu haala qilleensaa gogaa aduu fi qilleensaa ta'e kan qabaatan ta'uu Inistituushiniin ragaa haala qilleensa Itoophiyaa guyyaa har'aa kana addeesseeti jira. Kutaaleen kaaba ba'aa giddu galeessaa fi iddoowwan baddaa kibba biyyattii halkanii fi ganama qilleensa qorraa ta'e akka qabaatan guyyoottan kunnan kanaafis haalli adeemsa guyyootii kana daran wal makaa fi yaaddessaa ta'uusaa kan ibse yoo ta'u, lammiileen of eeggannoo biraatii fi
ragaawwan qilleensa wal qabatan ilaalanii tumsawwaniif of eeggannoo biraa akka taasisuu qaban addeeffamee jira. Naannoo Oromiyaatti ammoo godinaalee Baalee lamaan, Gujii lamaan akkasuma ammoo Boorana lamaan dabalatee kutaaleen biyyattii rooba waqtii bonaa lammaffaa akka argatan rooba salphaa haga giddu galeessaa kan mudatu ta'uunis ibsamee jira. Gama biraatiin naannawaan rooba waqtii gannaa eegalee rooba argachaa jiran godinaalee Wallaggaa Arfan dabalatee godinaaleen Beenishaangul Gumuz harki caalu Gaambeellaa muraasni ammoo rooba salphaa haga giddu galeessaa akka argatan guyyoota 10 dhufan keessatti himamee jira. Gama biroon godinaaleen Shawaa Arfan, Arsii lamaan, Harargee lamaan, Finfinnee dabalatee kutaaleen biyyattii hedduun rooba waqtii isaa hin eegne ka argatan ta'uu instituutionichi ibseetii jira. Sababa kanaanis oomishaaleen gahaan xiyyeeffannoon akka sassaabamamuunis waamichi dhiyaatee jira. Faanarraa odeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu tibbanaatiin ammoo godina Shawaa Kaabaa bakka addaa darraa jedhamutti finxaaleessitoonni maqaa faannootiin socho'an lammiilee Oromoo nagaa qe'ee isaanii keessa jiraatan albeen gorra'uun miidiyaa hawaasaa irratti nuufii fi ajandaa guyyaa ta'eetii jira. Dhimma kana irratti gabaasa addaa isiniif qabadheen jira akka itti aanutti nu hordofaa. Ajjeechaa humnootiin finxaaleessitoota faannoo salaalee aanaa darraatti raawwataniin uummatni Oromoo daramufachuu fi miidiyaa hawaasaa irratti nuffii isaa dhageessisuu irratti argama. Humnootiin faannoo jeequmsaa fi okkora naannoo Amaaraa keessatti uumaa turaniin as daangaa ce'uudhaan Oromiyaa godina salaalee keessatti ajjeechaawwan gara jabeenyaaf suukanneessaa kanneen akka qe'ee gubuu, mana gubuu, lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi qabeenya gubuu irratti fuulleffatanii waggoottan lamaan sadan darban kana qe'ee Oromoo gulgulleessuu irratti daran adda durummaadhaan hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaanis naannoo Amaaraa keessatti sosochii lubbuu balleessuu, nama butuu, qabeenya barbadeessuu irratti bobba'aniin labsiin yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraa keessatti labsamee turuun isaa ni yaadatama. Kanaanis sarbama mirgoota namoomaa hamaa naannicha keessatti geggeessaatii turaniin naannichi tasgabbii dhabee gara hokkoraa fi jeequmsaatti bobba'uun lammiileen biyyattii nagaan ba'anii galuun yeroo yaaddessaa ta'etti as naannoo Oromiyaas ce'uudhaan qabeenya barbadeessuu, lubbuu namaa gubuu, akka looniitti gorra'anii nama qaluu fi ajjeesuun aadaa isaanii ta'ee kan jiru humnootiin finxaaleessitoota faannoo maal akka barbaadaniif maal akka hawwan hin beekamne lubbuu namoota nagaa qe'ee isaanii irratti yeroo gorra'an viidiyoon mul'isu namoota rifaasisuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti duulli watwaannaa fi rifaatuu jalqabeetii jira. Mootummaan gama isaatiin miidiyaa irratti ka argame viidiyoo sana erga ilaalee haga yoonaatti deebii ka kenne yoo hin taane koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas gama isaatiin haga oduun kun qindaa'utti waa'ee viidiyoo namoota gorra'amanii sanaa waan ibsee hin qabu. Haa ta'uutii malee garuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqifaman, haadholii foon isaanii cooligee, abbootiin akka kanatti dararamanii fi imimmaan lakkuu maddii isaanii irra lolaasanii yeroo qe'ee irraa buqqifamanii fi ajjechaa suukanneessaan yeroo isaan darara itti mul'isan viidiyoon garagaraa mul'ataatii jira. Kunis ammoo Oromoon qe'ee isaa irratti daangaa darbamee yeroo dararamuu fi nagaa dheebotee yeroo haala hin malleen akkasitti jireenya gadadoo keessatti kufu arguun garaa nama moogeessa. Miidiyaa hawaasaa irratti namoonni garagaraa wal hirkaa fuudhuudhaan jecha kanaa hammeessaan qe'ee Oromoof nagaa jechuudhaan watwaataa jiru. Gama biraan ammoo mootummaan nageenya lammiilee isaatii kabachiisuu qaba jedhanii kanneen dubbatanis hin dhibamne. Humnootiin faannoo daangaa darbanii naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaa suukanneessaa fi gorraatii geggeessaa jiran kun mootummaan akka tasgabbiitti godhuu fi seerri namummaa akka kabajamuuf waamichi dhiyaachaatii jira. Daawwattoota keenya oduu keenya xumuraatiin ammoo lammiileen Naayijeeriyaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran akka gara biyya isaaniitti deebifamaniif manni murtii Naayijeeriyaa guyyaa har'aa kana beeksise. Lammiileen Naayijeeriyaa 270 Itoophiyaa keessatti hidhamanii argaman gara biyya isaaniitti akka deebifaman ministeerri dhimma alaa fi koomishiniin daayispooraa Naayijeeriyaa haala mijeessuun mana murtii olaanaan Naayijeeriyaa guyyaa har'aa kana addeessee jira. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa 270 kunniin mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman yoo ta'u, manni murtichaa kun ajaja kadabarsee sababa hir'ina baajataatiin Itoophiyaan hidhamtoota kana tursiisuu akka hin dandeenye hordofeeti. Manni murtii ajaja kana kadabarsee iyyannoo namoonni sadii Saande'ii Maanduwaanguu, Heenrii Anwaanii fi Leonardo Okafor kanneen jedhaman galchuu hordofeeti.
Hidhamtoonni Naayijeeriyaa kunniin mana murtiitti osoo hin dhiyaatinii fi mirga abukaatoo osoo hin dhorkamin argamus jedhamee jira. Dhaabbileen Naayijeeriyaa dhimmi kun ilaallatus mirga hidhamtoota kanneeniitiif akka falman manni murtichaa gaafateetii jira. Kabajamtoota daawwattoota Dream Media oduun har'aaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif hedduu galatooma. Allal saalamuun ture.